akkaataa isin argaa jirtaniitiin waan isin haasoftan hundumaa bifa kanaatiin isiniif barreessaa kana deemu isin afaanuma keessaniin waan barbaadan itti haasoftu inni garuu haala argaa jirtaniin akkan isiniif barreessaati adeemu gochuu kan isin dandeessu siistama bareedaan isin agarsiisa jechuudha. Kana booda saayitii dheeraa dookumentii hedduu barreessuun isin barbaachisu afaanuma keessanii waan barbaadan haala argaa jirtaniin akka billee keessan akkan isiniif barreessu gochuutii ni dandeessu jechuudha. Iddoo kana jalqabumaan favorite list keessa kaadha akkasumas illee laayik godhaatee eegalaan isin jedha. Jalqabumaan isin gootan appilikeeshiniin tokko waan isin barbaachisuuf gara Google keessan irra dhufuudhaan STM oro jettanii bifa kanaatiin barreessitanii sarchii ni gootu. Sana booda jalqabarratti kan isiniif dhufu weebsaayitii kana irra tuquudhaan weebsaayitii kana keessaa erga seentanii iddoo kana irratti mallattoo sarchii jirti. Mallattoo sarchii kana irra tuquudhaan bakka duwwaa kana keessatti GK0 jettanii bifa kanaatiin barreessitanii sarchii ni gootu. Sana booda suuraa kana isiniif dhufa. Suuraa isiniif dhufu kana irra tuquudhaan gara gadiitti scroll gootanii bakka kana irratti install ka jedhu ni argattu. Install ka jedhu kana tuquudhaan bilbila keessanitti appilikeeshinii isaa daawunlood ni godhattu jechuudha. Itti fayyadamni isaa salphaa waan ta'eef appilikeeshinicha keessa seenuudhaan bakka language jedhu kanarraati add keyboard kan jedhu kanarratti tuquudhaan afaan barbaadan sarchii ni gootu. Fakkeenyaaf Amaarik jedhee waan sarchii godhe afaan Amaariffaa adii godhachuu ni danda'a. Oromik jedhee waan sarchii godhe bifa kanaatiin afaan Oromoo gosa sadii jiran keessatti kan gidduurra jiru kana yookiin kan jalqabaarra jiru kana filachuudhaan itti fayyadamuutiin ni dandeessu jechuudha. Akkuma agartan amma quuqqaan barbaade filadheetiin jira. Kanaaf amma itti fayyadamni isaa salphaadha. Keyboardii koo yeroon barreeffama barreessu iddoo kanarratti akkuma agartan kanarra mallattoo giloobii kana yeroon tuqu language naaf jijjiira jechuudha. Oromiffatti, Amaariffatti, Ingiliffatti naaf jijjiira. Kan barbaade irra kaa'achuudhaan gubbaa kanarraati immoo mallattoo maayikiroofoonii kan argaa jirtan kanarra tuquudhaan waan barbaadu haala argaa jirtan kanaatiin haasaa jechuudha. Yeroo haasoftan illee hedduu tokko ariitii guddaa waan qabuudhaaf salphaatti waan isin haasaa adeemtan dafee isin faana barreessaa adeemuu ni danda'a jechuudha. Hedduu akkatti gammadan abdii guddaan qabaan laayik follow share gochuun dagatiin nagaan naaf tura.